durallee miskiinni arsii maaliif qalama jennee gabbaanee dubbannee sunillee dubbachuun keenya erga akka ta'e booda oolanii dhibbi tokko dhumate qooyin fitadha osoo miliyoonni arsiin qabdu kun miliyoona 25 jedhanii arsiin baaleen miliyoona 25 kun guutuun bakka takkatti osoo dhumate wallaahi warab balkaaba arsiif yoo dubbanne kana booda nutu sare laal nuti agarte namni nama nu jala ajjeesen jiru miskiinni agartee arsii jedhanii gizee irra dhaabatanii gurra'an akkamitti akkana gootan jennee isinirraa dubbanne sun badii ta'e hudduu teessan bantanii agartanii waamee qalbaatanii nuti fedhan lafa kanarraa isinaa xuruuran wanni nu naqu takka hin jiru kana booda hudduu salamaa yoo barbaaddan nuti uf dandeenye jiraanna namni agartee nu loluu barbaadu akka dhuunfatitti abbaan barbaade bakka barbaade nutti haa dhufu sallee salaachifna yoo dadhaban nu haa salani rakkoon qabu garuu ka amma boodaa jechu wallaahi wabillaahi ila yoo dachii kanarraa namni dhumate nu durallee bar miskiini sun garaa nu nyaate qaama isin gabbaatanii boottaniimi nuti bar booy ufii bira tarree gubannee lollee lolchiisuuf lola seenne jennee wayitiin hadhooynee dhiigan baafna jennu gayyaatanii namni nu ficcisiisee isinii namni miskiina kenna ficcisiisee isinii jennaan jalaa gallee nuti kana booda ila miskiinni wal qaluu miti wal saluu miti wallaahi laziim ibiddaan waddee wal nyaate akka lukkuu kanatti jechuun warabbal kaaba gabbayee hangama kiyyatti yoo ani miskiinni wal qala jedhee miidiyaa hara dubbadhe anuu ilmoo sareete jechuun sii galee ufii uf xiqqeessee buleessu nuti tokkoffaa irratti nuti jeneraala nuti amma fakkii lammaffaa dhaga'e isitti maqoo lammaffaa irratti nuti obboleesso nama harki dhiigatii miti harka dhiigallee ta'uun barbaannu nuti nama ganaa biyya bulchuu barbaadu siigalee mootummaa taane jechuudha nama hawaasa kana tajaajillee gubbarraa haga jalaatti isin bulchuu barbaadu waan ta'eef gaddeebinee ijoollee tokko wajjin miskiina qaluu feenu siigalee nama barate nuti nama sammuu kenna bar nama yuunivarsiitii kolleejjii yuunivarsiitii maqalee keessaa ari'amne naaf muzammil jechuun gaafa lolaa sana biyya achi TPLF fi Abiy wallolta jennaan achi keessaa ari'amne malee nuti namaarra yoo gaafa sanuu jechuun in ari'amne nuti gaafa sanuu isin warra baratee sammuu gurguddaa qabu akka tasaa asitti hin du'inaa jedhanii biyya biraa ripoort nu ergan jechuun sammuu keenya arganii agartee akka nuti dhaloota kana fayyaduu dandeenyu arganii maal taatan nuti nama agartee barnootaan biyya kana dhufe malee nama hoolaa tiisuu dhufee miti awuzu billaan. Dhagaa isitti hima amma Oromoon guutumatti dhageeffadha wallaahi wabillaahi miidiyaa tokko keessaa ta'u lafarrattis jaalattanii osoo hin taane dirqitti funya qurquritti yoo nu jala bultan qofa wallaahi billaahi harka akka nu jennetti sa'a nu nyaadhaa dhageeffadha waan nu nyaadhaa nu nyaattanii yoo nu udaanaa isin jenne udaantanii yoo nuti kaa'aa isin jenne kaa'atanii ajaja keenya yoon bulinitti nagaallee argachuu hin dandeettan jireenya bara baraa ka jiraachuu dandeettan yoo nutti amantan qofa alla qadaqqaqa amanaa nutti hunda wallaahi billaahi anaafus mee agartanii yoo harka itti kennattan nuti agartanii albaatii albaa yoo isin hin jenneen albaatan taa yoo jenneen teettan nageenyi keessan dhibbaan dhibbatti eegama sanii boodatti nuti yoo barbaanne sa'aatii ammaa kana nagaa balleessina yoo barbaanne nagaa isinii kennina akka rabbii kanatti jechuun. Aboonu jechuun bar shurtaa qabeettanii ka isinii jitan bar nu hidhaa manuma hidhaa jawaar jedhu kanaadha hin dhayna jennee giddiin dhaynee ofii fudhachaan nama ofii fudheetiin ofii kennu dhaanaaf muzammilii mana jira nu bar ofii neer namni waan dhaqee nu harkaan qabee nu dhiyeessan nama ofii fudhee ofiiku maal sirra dawwale sagaleen kan jiru. Abbaa kun ajaa'iba narratti bilbilan abbaa namicha ajaa'iba. Mana irratti maa oola sa'aatii gaqqabii looke dhagaa amma isin himna tokkoffaa warri qabame tan ufiine iduma hidhama jedhan kanaa meedha inni ilaallannee ufiine amma gabaabamatti waan dhumaa takkitti isinitti meedha abee kanarraa ba'uu barbaada muzee dhagaa artaa meetillee yaa tokkoffaa wanni gootu kana booda ajandaa sii koomandoo waan jedhamu maqaa sii koomandoo waan jedhamu yoo ka'e obboleessu maaksii kaadhu akka udaanii itti dhiyeesse maaliif yoo jette udaaniin garaagarummaan qabu nama si wajji nyaatee si nyaatu
nama harka si cabacabe azaba si darbu barbaadu nama harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadu tawfiitii ibidda dheesse jechuudha. Si galee? Nuyi nagaraa okolee hollatti kaamogolee warra jedhee Umar Suleeman itti baay'ee sani uummanni kun. Wallahi lazim. Gaafa keessa taa'ee alba'u sana gartee dhagaye nu onnee waan nu finiintuuf dhiirummaa waan qabnuuf abbootiin keenya waan gootummarra nu guddisanii waan gootarraa dhalanneefin onneen keenya goota onneen nu barbadaa'ee wayita dhiiga agarree onneen nu itee miira keessa gallee gabbaanee dubbanne malee nuti bar nuyi nagaraa okolee keessanii kan osoo taane kaameraa duuba zim jennee dachaanee rafneetiniin teennetiniin boo'uu wallaalle imman kanneen sooftee akkana of bira kennee eebadee dhumatti ijoolleen rabbii jedhaatiin gaabuusa jechuu wallaal amma du'a mala keenya keessatti yoo namni si ajjeesuu beena yoo namni nama ajjeese gumaa baafachuu beena malee gumaa nyaachuu waan hin beekneef si galee yoo namni nama sallee baafachuu beena saniin boodatti kan namni boo'u kana boo'icha rabbiin nu barsiifne abbootiin keenya nu barsiifne waan abbootii keenya ilaalle hojiirra aansine garuu isin akkasii miti galumaa galatti nu gargar baanee jirra kana boodatti nuti amma dhagaye Usman dhagaye ooyin fixadha achi booda dubbatta isinitti hin buunu nutti hin bu'ina maqaa keessan hin dhoyinu maqaa keessan hin dhoyina jawaarii keessan illee achumatti profaayilii keessan kaadhaa deemanii koomantii yaallee deemtanii nu arrabsiisa akka nullee maqaa jawaar kaafnetti waan biraatiin jennu hin godhina afaan keenyarra waan badaa ba'uun barbaannu nuti tooppiin keenya tooppii ka biraati nuti ka beekamnu siigalee miidiyaa ka beekamnu jaalalaa fi fiqirii fi hooggansa guddaa waan qabnu hawaasa keenya tajaajiluun beekamna rakkoo garaagaraa keessatti furuu ijoolleen keenya mana madaamii yoo rakkatan shamarran keenya dhiirri keenya bakka rakkateen rakkoo furuu beekna malee miskiina dararuun beekamnu kanaaf dhumadheera xumuradheera itti kufete. Okay, anillee yaaduma kee kanarratti waan xiqqishuu dubbachuu barbaada. An akka muzammilitti agartee nama waan tokkos dhabee miti akkuma agartee ati arsii taate anillee arsiidha ture miidhamni namaa agartee wanni tokko agartee akka gandaatitti sitti dhufee nama badii hin qabne tokko agartee ati ganda kana jedhanii gaafa qalan agartee rabbillee nama si ajjeesi waan jedhuuf gabbahee agartee chilootaa keenya ibsannee guyyaa takka dubbannee sit goone jechuudha laal albaatii albaasifnee asirraa galchine garuu san keessatti warri nutti duules isini warri agartee wallaahi wabillaahi ilkariim walloon takkattiin jechuu duula agartanii isin nurra duultan kana namni nurratti duulan jiru warri nu wallolleenu jechuu warri nuti agartee warra isin ajjeesaa jenneeyyuu garuu nuti amma kana boodatti duy dafgaraadha sanii fi dachiidha obboleessoo hagan addaan fagaannee jirra nuti dura dhagaye waata akkasitti mu wallaahi wabillaahi kutaan bira yoo asitti akkana gaa argee jiru sallallahu alaihi wasallam muzammil sallallahu alaihi wasallam usmeele salaama nu gaafatee nu bira tara malee lafarra yoo dorgochuu namni kalammaffaa irratti dawoon nabii keenya iyyuu hin taanedha sallallahu alaihi wasallam nabii makeenya iyyuu dawoon hin taatu jedhan gandeen dawoon nama antaatu sigale kabiraanu kabaja nu sujuuda nutti dubbatu nagaan nu bira tara salaamta kennetin kenna kun garuu kumbursoon kamana jalaan yaa'e kun kaaseetti deemee ganda kenna lakkaa'ee abbaa kenna lakkaa'ee zarii kenna lakkaa'ee jawaarin bira geessu ummatuma kana takka jedhe kalammaffaa irratti ummanni yeroo tuqamee jedhullee nutti dhufee booyuusuma koomantii yaa dhufanii kunoo walloon nama kenna qalte ijoolleen teenya dhumattee maan dubbanne hee jedhan koo Manti kana jala yaani yoo namni gabbee dubbato yakkamtoota jaran miskiinoo ficcisiise bar isiniif akka jiraan dhabne kana booda tokkoffaa irratti nuti addoonna nama akka mataa kiyyaatti addoonna hundu keessanuu beekanii ani warbabbaadha warbabbaadhaatti ani addoonna ani oromoo miti asillee miti addoonna warra waa beekee oromoo miti ani sanyiiti yaaraba warbabbaadha warra gaasaraa fi wayti hinda afaan oromoo mana warbabbaadha sanyiin jaa warra arabarraa katasaa miliqee agartee Itoophiyaa keessa bu'e tokko anillee arabatti galee jira amma kana booda isin hin beekuu nan beektan hudduu bantanii natti hin jina wanni natti hin jitaniif tokko hin jiru waan akka isin keessaa fi addee jiran afaan oromooti darsa kiyya waan isin biraa qabu har'a isin biraa fi adde an gaafa qabame san isin biraa fi adde wallahi lazim amma wanni tokko wanni si galuu qabu maa inni beektaa tokkollee maaltu jira beektaa amma guyyaa amma nu amma fakkeenya dachaanii gaafa qabamne san beektaa waan achimaan dhufne isaanii amma dachaanii irra hedduu isaanii beelaale
baga nagaan nu deebitan banne wallahi isin jaalanna yaa abboo an ummata kana gaararraa takka argeen beeku jechi kana gubbaratti obboleesso isin hin jaalannu nun jaalatina nu jaalattani akka hudduun baqaytutti waytan waa balleessine wayta waan gaarii daleelles wajjin nu jaaladha allaqa yaa kana barbaada nuti gaararraan barbaadna obboleesso taasi wayta dhufte nu biratti nu faarsaa wayta jechi deebite garee nu arrabsa bakka nu arrabsuu itti kufaati komantii keessan arraba qofaan xumura yoo arrabaan jalqabda yoo nu faarsitan faaruu qofaan xumura afaan oromoo walii galla akkasitti obboleesso usme wallaahi warabbal kaaba anaafati kana booda oromollee hin beeynu oromummallee agartee hudduu harreetin haaseenattu nuti agartee namaa fi ilbiisa fi nama jinnii fi namni wal wajji jiraachuu danda'an wal argaa wal hin argu nuti amma kana booda waa'ee keessan keessatti aboo daga yoo barbaanne nu shaytaana taana jedhuti nuti si jammar namuma keessa jechu baane wallaahi billahi yoo ajamne jechu jinniidha Jawar jala maal malata bo jawar maal tola maal wallahi yo jawar si qabsifte jawar homaan danda'u ambori gadistiba wallahi billahi jawar anaa miti kuufuuti yan qabsiisu maal taate jawar maal na qabsiisa bo abar sola ko sokko adamte jenne chuudha bakka amna anillee waan dubbanne usmiyyeen beekaa siin jedhan ani waan akkanarraa dubbadhu si galee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mootummaan akkamii qabamuu danda'a yoo ati jettu mootummaan Saudi Arabiyaa bulchu fatihaati yoo jettu fakkeenya mootummoonni kun yoo qabame biyyattiin turee nu hoogganamti bar biyyattiin hin baddii bar nu sadiin fatiha amma jechu nu chaappaa No. Asa waitu na dufe wa muzamila mare. Tana tuqee irraa bahee wayii dubbachuu barbaada. Oromoo waan taate dhageetteeti. Numa sadii nyaatuuf jecha iyyitee faayidaa dhabdee Jawaar biraanillee geettee iyyitee dadhabdee warra soddaatiin nu nyaadha jetteen. Warri soddaallee gabbayyaa farsoo riyaaditti mana itti kireessanii asirra adallamne aangoon guddaan ka isaati jettee iyyitee kalaas amma akira maal taate beektaa amma nutti iyyarte mililikka du'e garte. Mililikka du'e abbaatee mootee mililik tana sinnaa yoo lijochi yaazu jedhaa jirtam. usmiyyee agartee jara usmiyyee biraa deemii borrisi laxxafanii mee abbaan barbaade naa laxxafu qalli jaallash hin bee anzariyaa abbichu ati ala isima tokkoffaa irratti hin sodaatin ati ummata kana ummata baqbaaqaa kana nufiisa naati kanatti sodaadhu malee an qeensa qubaatiin nama takkan sodaadhu Jawaar yoo sin qabsiisuu hin dandeenye nama takka qabsiisuu hin danda'u amanuwan maal nu qabsiisa boo Jawaar maal Tattaabii godha warra jala jirtan tattaabii godha koppii godha Maaltu na kolfisiise addunyaa kanarraa suuraa wayii bara 2023 moo 22 keessa qabame wayii gadhiisee hattoota garii qabneedha mucaa meeshaa kiyya dheengadda miliqe fakkaatu miilli isaa mucaan hoggaa meeqa dura qubatte sun si jibbisiisa nama agartee wallaahi lazim ani Jawaar dhiifamallee naa godhi garuu bakka muudiin kee amma corrobee jira amma babbadee jira amma ati ibaadaa rabbii qofatti deebi lage Jawaar dhageeffadhu gaafuma gabbuu eegalu dhufee jeneraalota Suudii keessatti akka barbaadanii jiraadhaan waraqaa mata saxxabamu amma waraqaa maraatummaa qabna waraqaa fayyummaa qabna waraqaa 5 qabna wallaahi waraqaa 5 qabna nama waraqaa Sigala miti lakke durriyyee dhufumaa qabamne naan namichi nama 5 hin geenne 6 hin geenne dha warra hoolotii isa jala yaa'u kana arge laayikii mattuuti gobaas daaddaa baqaqee Hamza malaataa hudduun isaa wanta fakkaatu sanfaa qabbeetini maan agarree ati baraan ummata kan akka inni bokbaaqaa ta'e maan irraa arge beektaan mee dhaqee yemmuu fakkeenyaaf Jawaar waan akkana poostaa godhu yoo amma inni suuraa nama wayii qabna jedhe muzammil qabame suuraa kee fidaniitu maaliif amma baay'een kanaan gartee usmee sanii miti ummanni maal ta'e beektaa yoo Jawaar waan tokko godhe bakka waanuma guyyaa isa wanni jiru sun marti dhumutti fakkaate sii galee namni bulee amma akka inni kijibu maalirra hubatan beektaa Dubai kottu jedhanii Hamzaa fi wannan Dubai geessanii achitti namni hin duune deebi'ee nama du'e waan poosti godhu dhabe. Barbaadee bakka namni ittiin du'e.
Malaaxaa keensi hojjechiisa innaan akkas ta'a. Sara malaaxaa isaa ta'u. Hayamza shitti makasarta. Obboleessa kiyya miidiyaa kanarraa waan dhabamsiisuu barbaadaniif tokkoffaa irra nu sodaataniiti malee amma nu badii balleessineeti miti. Miidiyaa irraa waan nu balleessuu barbaadaniif warri sodaadha. Warra balkaaba feemasoonni guutuu warra asirraa nu kun warra irraa nuti miidiyaa kanarraa as dhufne wallaahi billaahi paawuriin kenna jechuu hudduun isinitti galee jechuu fuunduraan albaatii isin keessaa yaasa. Paawurii hamaa akka nu qabnu hin beektan sababni nuti agartee isin du'a keenya labsitaniif agartee osoo nuti jirru akka waan nu duunee godhattaniif waanuma agartanii nuti quba hudduu isin kennuufi guyyaa nu qabamnee guyyaa lama keessatti alba'uu barbaaddan akka duraanii san ol baatanii haadhatee san saltanii garuu kana booda alba'uun hin jiru wallaahi billaahi harka nu kennitanii Allahu akbar usmee muzammila barsoofa jettaniituma jechuun hudduu bantanii teetta yoo barbaanne agartanii isin Jala barri ila paawurii kenne Siya obboleessa dhagee waa takka sittuma. Laal muzammil lageeffat amma wanni sii galuu qabu osoo nuti banneeyyuu jechuu osoo nutuma dhabamsiisanii namni akka kennaa kun yoo xiqqaate akkuma nuyi dhabne kana keessatti namni dhibbaa ol lalatee jira miidiyaan maqaa kiyyaa muzammil fi usmee afarsoo abaaboo darba mileena ilmi darbaa dhimme wallaahi mileena Due wata kesinitti ma paawurii kenne himuun barbaachisu. Baatii tokko jala funyaan irra dhaabatanii huddurra garafaa matarra qalaa guyyaa halkan takkitti itti dhufnee aktiivistii isaanii gabbaafne amaara gayyaafne halkan takka qofa dubbanne beek. Haasaa yeroo takka laayivii galleen udaan kan udaan. Wallommaan duraan nama tumtu dacha'an jette waan bakka qabdu gayyaate jecha. Ewa akkas gaaraalee kana guuti amma guuti gaaraalee guutu. Paawurii kenne wallaahi himuun barbaachisu baay'inaan nuti yoo barbaachisaa ta'e haga namni qabrii bahee jara kenna waan kana dhiisaan qabrii irraa dhufee nuun jedhutti namni takka nu dhorkuu hin danda'u waan barbaadne galanii asii qabrii irraa bahee namni waan kana dhiisaa jedhee ni jechuudha. Nuti isaa qabritti isa deebifnee lammataa kootti jennaan. Lammataa hojii dabalaa nu garuu waan barbaadne godhuu dandeenya. Amma ibsamunnee faayamee rabbeedha. Aslii kenna kaayee guddoo fa'aatu asirra deeme jara kana waan godhuu qabnu ajjecha irra murteessina moo maal godhu? Jedhan sii galee maa booyariin na dhibe amma sii galee. Sheekaroo geeffaan agarree akkatti. Sheekaroo irraa kan dhoobaatu nagarra isa sheekaroo viidiyoo isaa tokko. Duna baaru. Abboo namicha san warabba lakkaaba miidiyaa raffinne. Sagai miidiyaa kana raffinne. Dhageeffadha wallaahi usme nono miidiyaa raffinnu dhageeffadha warri gaafa san birrii itti guurtanii hoggaa sadiif jaartii itti fuutan jaartiin hoggaa sadii geettee irraa galcha. Wallahi dhugaa gamma tirfii salaa jira amma birriin isin ittiin fuutan dhumate isheetii jisun jaartii galchuu qaba tokkoffaa. Galamiti ammallee dilii dalage nam lama gaafa isheetichi hidhame san ayyee miitiin. An kana dhibee namichi aslii jedhaniin kaldaan suni maal abbaa isaa fedhaa shaaqaa banaa oola haadha isaa haasaluu barbaada haadha isaa yeroo No, asli nama laal miskin. Ma asli maal si godhe muzammil asli. Isaa miti asli diisi jedhi dhageeffadhu. Asli waan inni haasayanatu beeka. Haadha isaa haasalu maal abbaa isaa gizee 100 si galee ofirra albaa wala namichi sun. Awwa namicha san qabachuu dandeettani awwallaahi billaahi. Hin iyyisiisaan haga inni udaan kana baxaxaxaxaxat godhee albaatii kana zariin isaa guutuun albaatutti iyyisiisa. Maal abbaa isaatiif albaa oola namtichi sun. Obboleessa an qubaa sin qabu agartee an sidha'ee jechuudha. Hudduu ta'e keessan udaan gurraachi bu'ee jira. Maal goota iyyaa oolta. Gizee lama waa dubbatte ina laala sitti ma'an. Wallaahi warabbal kaabaan basmara kee irra hin ba'u. Basmara kiyarran bayneshi ila ilmi dhiiraa habiibi wallola garuu adda gala an kanatti beeka dhiirummaanis kanuma gaafa an ummataa wajjiin agartee amantii jijjiiradhu abaariin kiyya akkas godhee jette kaleessa gaafa an qabamu agartee
waan nama gattaa in dadhabde waan isa gattee susutu dhufaa minaamina jettee hashtag gootee na tuqaa turte habibi kabanyi kee ka eeggamuu hamma muzammidi walitti hin bu'initti warabbal kaabaan dhugaa sitti maa yoo ati diddemmoo jechuun obboleessoo an badaadhaan taa'e paawurii wallaahi billaahi paawurii ati takku argite hin beekne si gara fa'a paawurii zariin ta'e guutuun argite hin beekne si gara fa'an dhiirri bar ilmi dhiiraa yoo danda'e jechuun ofii isaatii waa si godha anamma waan feete ati jette anamma wallaahi billaahi agarte waan feete qabadhu kitaaba kee hin galwan sitti illee gammadu an ofii kiyyaa akkasim ofiifuu sinii dhuun fedhu garuu kitaaba kee an osoo agarte ati waan feete gootee miidhama kee yeroo ati agarte wanni wayii si mudatetti sitti hin gammadu garuu ati akka ati dhaltuu taate yeroo lamaaf jecha wal fakkaataa fayyadamte si galee kanuma hangabaasatuma sittima haadhatee salii akeekkachiisuma si haa ta'uufi. Maal dhoyte aslii dhoyte deebite maal si godhe asliin? Laa waa yeroo lama waa haasa'e beeta an beekatuma callisaa. Maal jedhe? Wanniidha obboleessa an maal beeta an dhiira takkuma wallolaan irraa galalaal kitaaba isaa irraan ba'u garuu dhaltuun jechuu gizee wanni wayii agartee waa wayii agartee gara biraati wanni wayii si dhufe sitti gammadde akka waan uti waasi gootee kana jettee hudduu banti jechuudha. Ta'u dheessi bakka dheessati. Wushaa kana. Dheessi. Anama waa tokko sitti maa dhageeffadhu. Nama kallatti dhufee sitti hin buune dhagee dheessi hin tuqne yoo inni kallattiin si bu'ee jedhe immoo ofirraa dhorkuu mirga qabda laakiin garuu dheessi gammachuu ibsachuu yoo ta'e warri tokkokkii kun kan nutti hin gammadeen hin jiru dhugaa dubbanne yoo ta'e amma nama tokkokkii kana keessa warrummaan kaleessa gastii keenya seenuu jecha keessa nu barreessee rabbi jee nu galchi goomanti jee dhufe wallaahi wabillaahi jechuu ijoolleen maan of biratti ol baafnee feemasii goone maqaa keenya namni baratee namni hooloo godhe ijoolleen gartee mana keenyatti gaafa akkaawuntii yuuzarii gartee fooloo kuma takka qabdu dhuftee asitti kuma 10,000 galteette. No tanniin dhiisi usme tanniin dhiisi namni barra. Kanaafuu si jira bar kabiraa si amma anamma kuwwannaa yuunaarsu si galee ijoollee matii xiqqoo asitti garteetiin rabbii jee nu galchette koomantii barreessitee ol galchitu tanatu gaafa asirraa gabuutee bakka biraa dhayxumaa jettee feeta alhamdulillaahi rabbil aalamiin maafiyoonni hidhamte alhamdulillaahi rabbil bara keetu shukrii rabbii galchiti bar. Obboleessoo dhagaisiima. Rakkoon qabu aankanni wajji rakkoo walitti hin qabu garuu nama agartee wal dhabdeeni addaan galte tokko addumaan galta wanni agartee yeroo wayii eeggate annama akkam jibba beetaa dhiira keessa dhiira yeroo san walloltee wallaahi billaahi ammaa farsoon jechuu wallollee amma asittiin ajjeesee yoo agartee addaan galle an dhiira sanitti beeka garuu dhiira akka dubartii yeroo ati waan wayii taate akka waan agartee aqimii wayiitiin ofii waasi gootee aritaa gootee si tuttu dumbara waan akka jibbu qabu. Ila muze ila wata kasitima. Social media kana malama fayyadaman sigale tokko kijiba raga namarra tofu lama gafa tu wo ikesa sente wansani se gatani situ fayyadaman amma fakkeenya yoo fudhatte warri fakkeenyaaf caba kee barbaadu osoo afaaniin ol bahee dubbatuun taane gaafa tireen koo keessa tarte kanuu barbaada inni lammataa ammoo social media kanarratti yoo namni istireetii deema jedhe akkati kararraa mayitu si godha warri social media kana garuu ammoo haa ta'u haasawuu isaati sii galee garuu nama hamtu akkasii warri amma hamtuu yaadaa ture warroonni badaa warra akka Hamza Ashitti warra akka Ibsa Munne maali gurbattii Arabgoo duraan gandaan adda qoodaa turte sana warra akkana kana waan akkasii haasaa ture sii galee garuu an akka kiyya takka saahiba keetii takka gooddanyaa tokko takka hiriyaa tokko takka nama obbolummaa
caala wal jaalatu tokkotti maaliin siin jedha beekta igruloor godhiituma waan aslii kana wallahi irra darbe maaliif jennaan nama yoo nama yaadullee nama yaadudha garaan isaa qulqullu afaan qofa ajaaya sii galee dhugar nama bar afaan ajaayee fi obboleessa hangaraa isaa yoo barbaade agarte isaa dhugaadha nama waraanu dhagaye hangaraa isaa yoo barbaade udaan keessaa yaasee agarte warqi itti agalchu nannaqu garuu afaanin agarte yeroo wallaahi billaahi hangizee hedduu arge annama tuqullee hin jaaladhu garuu gizee lamaa fi sadi deddeebi'ee agarte na wanni jedhu barbaada beetaa osoo wal qabanyaan sin gahu nagaytaa guyyaa tokko waan kee dubbadhee hin beeku si qofaa miti garuu ila dok dhageeffadhu si muse si qofa osoo hin taane asii nama maratti bu'aa yaanii yoo nama yaal duullee si jedhe afaanuma dhagaye afarsa yoo maafiyaan likkii galte jedhe numa hunda walitti qabee jedhe si galee miti yoo kallatti tattaa godheetni muzee jedhe si bu'ee jira yoo akkas ta'een alatti ati hundaafuyyuu kaaslii kana kumarraa dhiisi akka himan lafa kaa'e amma ana keekkachiisa haa ta'uuf bar akeekkachiisa isaa haa ta'uuf malee ammaal godhaan abbaan kanaa malee muzee beektaa namni tokko amma nuti dhugaadha si jaalanna amma fakkeenyaa fi ana kaawu akka kiyyeessi jaaladhan beetalle maaliif ennaan yoo ati hamtuu keessa seentees yoo ati rakkoo keessa teetees yoo ati bakka feete jiraattan jaalalli kiyyan irraan irratu maaliif ennaan namni nama jaalatu tokko waan jaalatuuf qaba rakkoo isaa wajjin qabeenya isaa wajjin jaalala isaa waliin nama jaalata maaliif garuu haa ta'u osoma akkas ta'anuyyuu maaliif yoo namni tokko badaadha ta'e iyyuu nama ofii tokko jabeeffatuun bareeda amma fakkeenya ilaaline sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko nama ofii nama silaa baalagee macarrashaa tokko uf jala qabata si'ii nama kee gaarii balleessuu deema nama kee ka fayyaa qabu nama kee nama nagahaa nama qulqulluu nama ofii isaa baalagee uf jala qabate nama ofii amma maal goota dhagaye silaasii balleessuu deema waan ta'eef amma dhagaye fagoo yoo achi hin deemina dhagayeeffadhu tokko fa'aadhaatti asli dhiisi asli ta'u abbaan irraa dhiisaa jijjiira haasaa isaa muzee waa tokko sitti ma dhagayeeffadhu fagoo maal godhuu achi deemta namni kaleessa gaafa qunxurroo itti baafatanii saluuf namichi irra jigee osoo qunxurroon hin saliin keessaa baasifnee giddiin jiidha fuunee araba harkaa jidda geessinee uffata irraa jijjiiree nama goonee jennee har'a gabbaatee muzammil qabamee jennaaniin viidiyoo isin irra sirbitu argitanii wallaahi lazim silaati maal bar fakkeenya nama wahii ilaalu obboleessoo dhagaysiima nama rakkataa agartee burree faranjii nama rakkataa rakkoo keessaa akka hoolatti itti feetee baafte akka barbaade yoo godhate ani waan akkanaa tan irra laalu garuu an kakkasitti wallaahi billaahi kakkasitti nan argu an maalifi ibsate sun laal diinummaa isa dhugallee sitti mul'isee jira garuu mootu agarte namni bar gizee tokko eega wallabe deddeebi'ee agarte walwanni jechuun hin barbaachisu kunillee an agana haasa'uufiimi akeekkachiisuma haa ta'uufi kitaaba walii irraa akka hin baaneef dubbadhe malee an agana haasa'ullee hin barbaadu. amma gabaabumatti dhageeffadha afarsaa fi warreen gulu kenneera amma kadhumaa sitti maa akeekkachiisa dhumaati ibsa gabaabaa baafna amma akka waraana tokkoffaa irratti jawaar miidiyaa qulqulleessee gara Dubaay deemuu qabaa maafiyaa biyya arabaa qulqulleessee jedhan sa'a ammaa kanarraa kaasee jechuudha halkan keessaa sa'aatii 6 jirra sa'a ammaa kanarraa kaasee tokkokiin kuni yoo qiyaamaa dirree qiyaamaan taane yoo qiyaaman asirratti gadi hin buune yoo guyyaa rabbii irraa ajandaan mataa fi miila isin addaan yoo namni miidiyaa kan akka isin jibbu akka ufuma keessanii tokkoyyii kana gurguruu keessa yaaka isin hin goone nuti namaa miti kaa'uun bu'aala nageenni hin jirre wallaahi tokko haala gattu nuura afarsoon hin bahe obboleessoo dhagaysiitti maal eegalee afartaan sodaattu hoolaa kan afarsoon maa akkana sodaata koo hin deebi amma ergata bookuni aboo jawaar maammadas gubbaadha mammanatti gaarii miti laal teessaniif hin jira bibi biyya kaane yoo ilmi namaa yoo galatan isin deebisuu dhabe rabbiin haqa miskiinaatiin illee gaaf tokko galata namaa ni deebisaa beekte hin qosinaa bibi biyya kaane ila mamma dhagayu waa tokko naan miira keessa galtanillee laal miira keessa galtanillee ni maama wanni sii galuu qabu tokkoffaa dhageeffadhu nama ajjeefnellee qabu namallee ajjeesiifne nama hin qallee maqaa ittiin nu balleessan malee nu ammallee lubbuu namaa baasuun barbaade
jiraannu kana boodatti isin himneet ni jirra kun akeekkachiisa dhumaa جنالا اسمع يا اسمع اسمع ويلي بالله بنقول سلام شيء koy mamma goya koy fixadha dhageeffadha ila sumaanuu isin himaa dhageeffadha kana booda illee jechuun nu tokkoffaa irratti ajendaan kenna ajendaa lubbuu ilma namaati miti ajendaa miskiina miiruu nama qaluuti miti nama duudaa jaani bood ittiin beekamnes ka ittiin guddannes nama biqilaa jaddu jaani bood jara jiru ijoollee hooleyyii miti ka muka keessa deemee diniin gartee miskiina fidee qalu nu ka jiraannu magaalaa keessa dachii ilma namaatii fi mootummaan keessa jiraatu mana bareedaa kanneen keessa jiraanna ka wal qalaa jiru dhagaa keessa nama jiru nama jireenya jibbee warra dhiiga namaa dhugu warra waan nyaatu hin qabne warra bishaan hin qabne warra dhiiga namaa dhugu wayitti dheeboteedhe warra akkasii kanneen nuti nama qalu dantallee irraa hin qabnu namallee hin qallu